Laki warra kee maal na araarsitamte abdiyaati kanaan dura hoggaame qakno warra kee wajjin si araarsa jette garuu kan na araarsite iyyuu na garreeni ofii miti warra koo wajjin na araarsuuf ana ofirratti na jibbite waan biraa dhiisiti. Abdiyaan waan ati achi daddarbituu fas daddarbituu fintuu jiru an mucoon sababbi kiyyaan jettee waan baatuuf sintuu hin jiru. Ana tokko qaba mana kana nabba rakkoon qaba. Sababnummaa maali? Laa inni barbaachisu sababni maali? Sababni maa akka mana kana boofeetu namni ture? Selaman ni kain no amma tayi sinjene makana simba ani mo gafa barbade tayi gafa barbade bay wan gote wan rawate mbani to gaaddise abi sugar be nan yo killa iyu ni hado godo fidi wan ma to gausa kunu lima kunu fu ma jechu ma atena jechu mo lo ufata kana unda burate garam dentara ko amat ke sagare achasu mal jechu mal ibsakul Ashamar kafuni daawwattotaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa kodha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha egaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya arrawwan isinillee gammachiisu tokko isiniif himuuf dhufe maa inni kan nu gammachiisu maal jechuuf deemtaan jechuullee maltanii yaa ta'uti ani kanaan dura gaddoon mana kana abaatu abdii mana kana gaaddisee baasii intaatu maal jechaa turtanii kamantillee hordofaan tureeyyoo anillee laalee mana kana akkam ba'uu qabu murteesseen tureeyyuu angaarraayyuu kan mana kana jiru anga mana argadhu fen tureeyyuu amma immoo mana anaaf ta'u argadheen jira mana xiqqashuu wayin barbaadaa ture duraanii mana guddaa qarshiisaallee guddaa kan ta'e ture ana qofa waan ta'eef mana guddaallee hin barbaadu mana xiqqoo wayin barbaadee tureeyyuu isaallee argadheen jira egaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya kinoo huccuu kollee qabadhee ba'uuf deemaa jira garuu osoo hin bahin dura immoo abdiin gorfaa sana rafaa jira isa waamitan waan anga harraanaaf godhee hundaafuu galateeffadhe akka mana kana ba'uuf deemaa jiru immoo hittime akka inni akkaataa itti inni nagaggeessu immoo walumaan daawwannaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya akkasinillee gammaddan abdiin qaba anga dhuma sagantaa keenya nu hordofan affeeraa kooti. Mana gaaddise mana ani kan si waame fi galatoomsin jechuu kan galatooma uggaan eegatti guyyaa takka jetteen beektan dheessaa jechuun yaa'u kan amma kan darbe haasa'uuf osoo hin taane amma ani hundaafuu iyyuu mana keettis seenitti ilaalladhu waa tokko boodammoo waan tokko bade gaaddisee fudhatee beena akkanaan jenne mana keessatti ilaalladhu na kanaan dura waan naaf gootee waan hundaa'uu baay'ee galatoomii waaqayyoo saafa kennu saa eebbisu maal gaaddisee waati sin jedhee laa ani akkas jechuuf osoo hin taane jechuun waati sin jedhee beekamu akkamitti akkas jedhe jechuun huccuu kuyya fudhadheen jira tariitii immoo jechuun beeka jiraamtire waan tokko namni nama jalaa badee ekelennee laa fudhatee bahee kan jedhu san namatti dhagahamuu danda'a waan ta'eef beekamu akkas akka hin jenneef ammuma laalladhutii wanti badee yoo jiraate wanta akkana kana hanqatee jira ati sararoo Nang baha mana kana? Wimbaatu sinjere ma gota baat. Mal jechuudha amma kana jechuun. No taa'e maal taate an ganaa warra keessatti illee seraarsa. Laki warra kee maal na araarsitamte abdiyaati kanaan dura hoggaame qakno warra kee wajjin si araarsa jette garuu kan na araarsite iyyuu na garreeni ofii miti warra koo wajjin na araarsuuf ana ofirratti na jibbite waan biraa dhiisiti. Haa ta'u garuu isaa kan dabre dhaggeeffadhu kan dabre jedhe kan dhufu haasofna malee kan dabre naasoo. Kan darbe timtre kan dhufu waan asumnulle waan matakkalee hin jirtu manni argatte sunillee siin ta'u naaf taana laaladheen jira dhugaa rabbii naaf taani laaladheen jira abdiin aannan yisisinaan dhugaa dubbachuuf jechuudha maali ati engadda kan gizee darbe sana na arkistee gadi na baaste sanaaf miti ana waan ta'eef malee namni biraatu ta'e jechuudha yeroo sanaayyuu hin baatu jechuudha garuu ana waan ta'eef ana hundumaayyuu qoyme ararraa boru darbaa hundumaayyuu sirraa hiritan nuuf jedhee garuu akka sareetti bakka namamti hundumti keessanuu bakka akka namaa sun tane akka waan biraatti na laalaa jirtan. Laa waan hin jiru ani huccuu kiyya waan inni irra dubbatu sin qabu ani fudhadhee deema ani hundaafuu
galatoomidhaan kanas jedhu jedhee bahuun nan dhimne garuu si dubbisee deemuu wayyaadha. Largeeti amma maalumatti si badeennaan baatanii amma baatu sin jedhee taa'e kiraa manaa si gaafadhe. Gaafa feetee achina daddarbachaa gaafa jettee immoo hin baatu jechuun sun hin hojjetu. Laala amma mee eenyumatti bahi sin jedhe. Si jammaruu angaarraa yoo ana kan mana kana taa'aa jiru anga mana argadhutti mana naaf ta'u anga argadhutti taa'aa ture miti. Garuu amma immoo mana anaaf ta'u argadhee hin jira lammataa immoo bakka kana calamoo sirrattis bahaa ta'uu hin barbaadu baay'ee si dhiibaan jira si jammaru jechuudha. Beekta kanallee miti ree kanaafuu dirqama nan ba'a jechuudha. Kanuma waan biraan maayin kunimee bakka normaalidha kanaan dura maal fakkan bahu waan feetufu har'a maal dhageesseet indee guyyaa meeqa bahi jetteeti na kadhachaa turte miti moo maal jechuu barbaaddeeti. Laa amma namni kan dabre jedhistee haasofte akkan nagoota dhiisiiti. Ani dhageeffadhu taa'e. waan ta'uu sin qabu. Mucayyoo tana ofirra jibbitee yoo jiraatte sirraa baasa taa'e kalas. Laakki shimaal baate. Abdiyaan waan ati achi dadarbituuf as dadarbituuf hin tuun jiru. Mucoonni sababbi kiyyaan jettee waan baatuuf sin tuun jiru. Anatu bahuu qaba mana kana nabbaa rakkoon qaba. Sababnummaan maaliidha? Laa inni barbaachisu dursun. Sababni maaliidha? Sababni immoo akka mana kanaa buufeetu namni ture. Silamaan kaayanii. Amma taa'e sin jedhee kana sin baasu. Ani immoo gaafa barbaadde taa'ee gaafa barbaadde bahi waan goote waan raawwattee hin baane ta'u gaaddise kan. Maal jechuudhaan maal asirratti raawwadde abdaan waan asirratti raawwadde tokko illee hin qabu moo maal jechuu barbaadde taate? Akkas jechuudha. Yaani amma ati dubbiin barbaade narraallee. Amma dubbii miti abdii. Kanas uddee. Gadhiis maan uddee. Qoraatu maal jechuudha si jammar maal gochaa jirta wanti gochaa jirtu qabsitti beekamaa jira. Gantaa tasgabbaa gaaddise. Maal tasgabbaa olee angaara tasgabbaa nagaa bakka argame maaliif akka tasgabbaa nu argee jira beenaa galee jira. Manni siin ta'uun baatu siin jedhe bakka. Maaliif ani baaneedhaan gaafin kee baay'inaan jechaa turtanii miti duraan. Namni hundumtuyyuu gaaddisee mana kana abaatu ofirraa baasee jechaa hin turan jiranii. Kanaafuu akka mana bahuu qaba kan jedhamu. Laa ani nan baarakuun qaban. Eessa baatee? Maal akka nama tokko kireeffadhee jiraadha chaa bakka maal nama miti ani. Ganaa warra keessanii wali isin aarsaa. Uumaa naarsinaa nuna. Ganaa waa hedduu wanni ta'e. Rakkoon qabu sanumti bakka jiranii aadfanii qaseetan araarama sana. Yoo ammoo baay'eetti waan dheengadda siin jedhisa yoo sirreessite baa'uu dandeessa. Maal kan hin gaddaa? Kamin immoo. Guyyuura deebiitu waan kanuma wanna jedha. Meeti kaminnaan waan mangolii tokko illee hin jiru waan. Moo dirqamaan goote itti irratti nu gochaa ta'u maal jechuudha? Gootee jirta ka jaaddisee maal taate nama ati yoo gabbaateeti suuqadhattu nama si yaadu. Namni fayyaa qabu akkanatti si yaadu. Ani kan hin jettee fakkaattu kan achumatti daraadhaa beekanii abdii waan akkanaa kana daraadhaa beekanii. Akka an si jibbu yoo goote baay'ee mana. Qosi jabir sinaa jechuudha immoo baay'een yaadni keessa maaliif duraan baay'inaan jechaa turtanii amma immoo maaliif taa'inaan jettan qoy maal jechuudha? Laa hin ta'u akkas. Maaliif hin taane waan hin taane tokko illee hin jiru bakka duraanuu kan na dhibaa jiru mana keessa jiraadhu dhabee waan ta'eef amma immoo mana anaaf ta'u argadhee jira bahuun dirqama. Laa hin ta'u. Tole. Ta'uuti ajaa'iba qabdaate gooftaa koo. Waan waan wal deebi'uuf hintuu hin jiru. Ani sitti meen jira arga fudhachuu baatte lakki ishii bayi nagaadhaan bayi erga jechuu dadhabdee yaada keeti waan agarsiisu tokko hin jiru. Abdii jechuun naarsinaan karaa baay'een oomishee hundumaayyuu bakka akka barbaadan jedhaa jedhatan usuma jechaa tureyyuu bakka. Ka dura yeroo baay'ee isin jennu baay'een amma maaliif yeroo nu taa'e isin jennu ta'e bahu malee jedhu. Maaliif hin ta'an dee. La dura yeroo nu baay'ee isin jennu maaliif hin baay'ee. Waan naasirra hin jiru kaa waan naasirra himartu jira mana. Yeroo nu taa'e isin jennu baata. Ishii isin jedhee osoo gisee san bahe acha bakkee naqa. Kalaas mucattiin illee akka mootiin tuni baay'ee jettee jirti minyootii. Ahaa maaliif no baay'ee yoo jette na baasta akka natti na dabbata. Sanii miti gaafa jette immoo lakkaatii sun tun gaafa jette immoo latechisaa jira maal jechuudha kun jechuudha. Anaa duwwaan. Ani mi'a buccuqoo wayii laseete immoo. Siyaas bultuu an duwwaan akka re'anaa boo argitee minyootillee. Hin baasii mootii tanaanaa jettee jirti mana kana. Ani waan na gostu tokko illee jiru ani shin jettee jechuu baattaan jechi shin jettee ni bitaa fi ani gaaddise. Ana booda rakkoo biraa na dhooftee na dhiiftee jinni hin barbaadu. Maaliif na dhoofta si jammaru yoo olee na baan jedhame mana keetiin baan jedhame malee waan biraa miti maftii jedhamu maal jechuudha kun. No hin baatu. Maal jechuudha dursuunsaatu yoo hayi. Hin baatu sin jedhame. Maaliif hin baanedha. Gaafa haadha abbaan kee bilbilanii bakka abbaasii kootu dhufneerra nu araarsi mootii nuufi jedhan guyyaa san malee hin baatu mana. Kanaaf kaadhaaf abbaa kiyyaa waan akka bajjee fi aduu sana na harkistee gadi baasti osuma jedhetan deebi. Ati ijaan qabdu gadi hin baatu hinaan jette ishii lakki hin bahu jedhetu man taa'an ture. Innaa gisee sana ati kiyyaaf abbaan keessatti mul'anne haala sitti mul'atanii. Amma
Ata mama waan goote guutuun beektan gaaddise. Ani waan godhe tokkollee hin jiru. Kawaan Ani ati goote sheexana maal akkamiin fudhee fidee jedha akkasii deebisaa jiru hin beekan. no sheexan waytu jira. Ani maan goone kaawule dirqama goone as jama umna maal hin qaba echaan fidammoo waan kana sijjamaru yoo. Kanas kanaafuu umna qabdu mire umaan goone mire ammaaf taa'e. Entau ani as keessatti mana kana keessatti tasaaqayaa jiraachuu. Mana feetaani kunooti kana gaaddise inni sibira baas dhage. Akka waan midhaan waan isin dhage nyaannu tanii ija jecha wallala ani waan duffadhe malee nyaatan bishaan waan fide ani warra dhuge malee nugdan maaliidhaan qaban indi. Hai. Amma dubbii nutti dheeressin. Amma waan dheeressu waan gabaabsu miti abdii namba galatoo misin jechuuf waan waame miti. Moo callisee soon bahe wayyaa. Garan baata calliste. Maafan baane namba ani. Gadheessi. Akka dhugaa rabbi nan yoo killala. Iyyuu mi yaadu godhoo. Fidi waan maal flexiinaa taabdi naa kennan nan deemaani. Haal. Gadheessi. Qoy kana muraati deemeetina ija babaastina lamaan turre qoy maal jechuudha. Ay gadheessi uffata. Gadheessi. Ani waan abdii aannan isaana fudhadha rakkoo qabu isaa. Kunun dimaanu kunun uffata. Maal jechuudha attanaa jechuuf moo. Loo uffata kana hunda fuudhattee garam deemtaadha. Qoy amma ati keessa gadi arcaasuun maal jechuudha maal ibsa kun. Kee uffata waa gojjisi jechaan osoo hin taane jechaadha waan biraati. Maali kun yoo ta'u waan ta'e yoo asirratti gadi galabbatte malee kanaaf miti kun. Kun oofeeti. Oofeeti ol kaa'uu dandeessu ati. Kun oofeeti. Amma kanaaf bifin boona teessara keessa gannatti oofuma. Jiidheessi. Kun maal fedhe? Si deebiseeti osoo hin taane. Ishaan amma Ishinaan jedhee ol baay'ata. Ani waan hin ta'ullee. Waan kanaan baatu gaaddise sitti meera. Maaf hin baane na baane inde. No. Waan baay'atanii akka sareetti walla gadi naarkisaa turre na baane inde. Amma dubbiin hin jedhu. Waan hin baane qaba na baane. Baatu. Eessa? Kuma akaandoodha indeettanii gaafa hin bahin faayidaa kana keessaa qaba. Achi waa argine. Ani na uchuki yana ta'etu moo akka duwwaa ba'u. Eessa waa? Baatu sin jedhe. Qoyaan uchuki maaliif ishiidhaaf kennuudhaaf moo waan nama bira naan galee. Kanaafuu baatu sin jedhe. Kanaafuu uchuki yaa fudhadhee koo mafti kiyyaa kulee maal jechuudha. Maftiin kee wayitu hin jiru. Baatu sin jedhe hin baatu. Faras gaaddise afaan namaa dhagaye. Ani fedhagee mi'aan gaba dhagee booda ani aaree jennaan akkasi godhuun beekta. Kanaafuu amma si kadhataa malee waan biraatiin. Asi jabara akka barbaadan ana doktora harree keessaa sanitti fakkaatee naa galaan. Hin baatu sin jedhee jira. Namba maal kan baane. Hin baatu. Oldee. Abdii nannaarsinaan jechuun bakka. Saasuu miti waan inni fedhe yaabuutu oldee baatu. Laala ani misgaana kee ani lafa ngoli jedhee kana. Gadhii si haati. Ejji tamaan sidii waliin mataa jirtaati. Entawaa laata du'a lakki fura uffata bakka mucaa maafin qabdee faayite. Inseenaa maafin seenaa nan deemaa. Ansi dhaaganaa booda sitti meera. Lakki maal dhoftaamti waan dhoftuuf hin qabdu ol deemna irraa. Sagaaddise osoo hin taane sin jedhaa jira. Seenuu maaliif ani seenaani nan deemaa ante. Osoo gara Maaliif nan deema bakka uffata furattee miti akkaan furanne barbaada kanaafuu nan deemaa. Kana dirqimaan akkaan situ kun godhiniiti ol deema. Amma waan tumuun miti amma. Eessa? Ani nan naasii. Balballee qolloo faadha eessa? Ulfi qabda bana dhumaa. Nan cabsa maan bakka. Mee jabsiit hin talamaati. Maal jechuudha si jamma duraan bahinaan jechaan turre. Hin baatu maal faras. jechuudha ulee. Oo akkana gaddiite lukatan teessi jabsiitti mee jira. Kana koofisa. Hai. Aisha maayicha deemta ammaati. Kalaas waan takka mana kana gadi ba'uu miti balbala kana cabsuu miti. Qeensuun qubaa kanaan mana kana cufu. Yoo an jessi balleessa. Mirga kiyyatti fakkaatame nan baan mafti kiyya miti olee. Guddaa mee kun annan baa mala ujju kanaan fudhadhu. Laa mirga keetii waan barbaade gochuu dandeessaa. Egaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya kunoo akkuma agartanii waan inni jedhee agartanii jirtu hin baatu jedhee kunoo balbala natti cufatee jira. Huccuullee wal gidee soddaan walla yeelaa deebisaa waan fudhachaa tan tureeyyuu agartanii jirtanii. Egaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya anumaa gochuu hin dandeenyaani. Duraan bahi naan jedhanii gamaa gamanaan kan na rakkisaa jiran isaanuma tureeyyuu. Amma immoo nan baanii bakka nagahee galatoomaadhaa hundumaafuu galatoomaadhaa jedhee nagaadhaan bahuuf fedheen tureeyyuu. Garuu hin baatu mana kanaayi. Jedhee akka inni taa'aa jiru agartanii jirtan daawwattotaa fi hordoftoota keenya. Ani huccuullee dhiisee nan ba'a jechuudhaaf deemee tureeyyuu balbala immoo natti qollofee balbala immoo ishii nan cabsamoo akkaman godha. Kanaafuu immoo homaa gochuu hin dandeenye. Ani immoo mana argadheen jira. Mana anaaf ta'u argadheen jira. Mana kiraallee kaffaladheen jira jechuudha. Kanaan duraayyuu ani mana anaaf ta'u kan bakka ani barbaadu naaf hin arganne tureeyyuu. Amma immoo galata rabbii argadheen tureeyyuu kiraa manaallee kafaleen tureeyyuu. Kanaan duras immoo bahi kanaan jechaa jiru immoo isuma tureeyyuu. Ishi jedhee kunoo ani bahuudhaan on jiru immoo hin bahini gaafa bahi gaafa hin bahini naagalaa hin jiru ani maal akka yaadaa jirullee naagalaa hin jiru ani
egaa ani bakka waan wallaaleen jira dursumsaatu gaafa bahee gaafa hin bahee naan galle hundaafuu daawwattoota fi hordoftoota keenya akka godhachaa ture agartanii jirtanii ani garuu sinillee gaaddisee mana kanaa bahuu qabdi baasii abdii maal jechaa turtanii jecha keessanillee fudhadhee bakka kanaafuu bahuun qaba mana kanaa jedhee murteessee baheen ture bahuufan iyyuu kunoo qoqqobba'ee huccuu kiyyallee fudhadhee bahan ture iyyuu kunoo hin baatu jedhee dirqamaan kunoo mana natti qullafee deemee egaa daawwattootaa fi hundaafuu kana fakkaata daawwattootaa fi hordoftoota keenya nagaan naa ta'a ciao